Ashama hatta fuune hordoftoota siifantuu fi kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtan nageenyi waaqayyo isin yaa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessa nagaa gootan qaba. Isin sakka nagaa naa taatan immoo abdii gootan qaba jechaa har'a viidiyoo takka walitti deebi'ee jirra. Akkasumas immoo warroonni maatii koo taatanii like share gootanii dugaratuma alfaadhaa isin jedha. Akkasuma immoo warroonni maatii koo hin taane subscribe gochuudhaan maatii siifanii ta'a. Isiniin jechuu jaaladha. Har'a maal qabattee dhuftee jettanii oduu gammachiisatan qabadhee dhufee kanaaf hanga dhumaatti waliin ta'an affeerraa kooti. Egaa ka oduun gammachuu kun maalidha jechuu keessaniin oolu akkuma beekamu namni raachuu wallaaltan hin jirtanii raachuu tibbana kanaa chaanaala isaa guddaa jalaa gubanii jiranii chaanaala fooloo kuma dhibba jaafomaa homa qabuudha. Isa jalaa gubanii turanii dhugaa dubbachuuf Oromooni galaan numatti jiqeetuma kunoo amma kuma dhibba lamaaf homaa galchanii jiru. Guyyuma muraasa tana keessatti jechuudha waan baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee das nama jedhu Oromoon akkanatti wal cinaa ejjetee wal jabeessuun isaa baay'ee das nama jedha jechuudha. Kanaaf immoo akkuma wal bira ejjettan hundumtuyyuu akkasuma diina ofiitillee osoo wal bira ejjettanii ofirraa dhoogitanii baay'ee namatti tola jechuudha. Akkasuma warroonni tuktukii isaa gubanis immoo tuktukii isaa guban malee kaayyoo isaa hin gubne. Inni ittuma deemaa afofootti deemaa jira. Inuma jabaataa Oromoon galaana isa wajjin jira. Kanaaf warroonni YouTube tuktukii isaa jalaa gubdanii isa gubuu tuktukii gubdan malee kaayyoo isaa gubuu hin dandeessan abadanii jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii Oromoo koo dhugaa baay'ee das nama jedha baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf Oromoon akkasitti yoo wal cinaa ejjetee diinillee hirrifata beektanii. Kanaaf akkanumatti wal daddabeessaa bira ejjedha. Akkasumas immoo hundumti keessanuu kompiiliikii akkasuma immoo duutii gochuu fi hin dagatinaa. Akkasuma sheerii namoota tokko irratti ijoollee beektanii irratti gochuu hin dagatinaa isin jedha. Maaliif namoota baay'ee bira ga'uu fi danda'a. Akkasuma immoo ammallee warningii itti kennuu hin danda'u jechuudha. Ammallee yaala jiru jechuudha. Yaalaa jiru ammallee jirattiin dhugaa waan baay'ee nama sila maalee inni namumaayyuu hin ga'u maaliif akka inni isarratti duulanii rabbiin koo haa beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf ani osoo isumaayyuu achi keessaa biyya Itoophiyaa keessaa baasanii baay'ee tokkoon jaaladha jechuudha. Maaliif biyya sanitti namni xiqqoo yoo wal jedhe bakka lubbuu namaa baasuuf sisi'aa waan ta'eef ol ka'umsa namaa hin jaalatan waan ta'eef kanaaf osoo ammallee isaachi keessaa baasanii sin jedha akka kiyyatti akka yaada kootitti jechuudha. Maaliif dhugaa baay'ee diinni isarra maaraa jirti jechuudha. Kanaaf odoo ammallee isallee iddoo sanii baasanii baay'ee namatti tola. Waaqayyoon isa waliin haa ta'u waaqayyo isaa eeguu namaa miti kan nama eegu waaqayyoodha. Waaqayyo isaa eeguusin jedha. Akkasuma osoo namoonni danda'amee namni yookiin warroonni biyyoota gurguddaa keessa jiran dhugaa haala mijeessanii fi obboleessa keenya qaalii baay'ee kan taphatu baay'ee kan nama bohaarsu baay'ee kan nama gargaaru akkasuma bakka dhugaa nama bashannansiisa baay'ee das nama jedha. Yeroo fakkeenyaaf yeroo nuti mana madaamii keessa jirru kun yeroo dhugaa rabbii yoo inni liifirra jiru yoo dhatte yoo madaamiin teessee aarsite sirraa si jala akkas ta'a. Akkasuma kaa yeroo amma mana madaamii yookiin xiqqoo girgirii godhatanii dhugaa laafii isaa bira yoo dhanne nurraa badaa jechuudha. Namarraa bada ijoollumtu hundumtu yoo akkas xiqqoo ishee aartanii jara wajjin yoo isa bira dhattanii nama taphachiisaa. Bakka sabaan gandaan kutaadhaan amantaadhaan nama addaan nama hin qoonnedha dhugaa dubbachuuf fakkeenya akka Hacaaluutiin jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa fakkeenya akka Hacaaluuf nama ani saba addaan hin qoonne amantaa addaan hin qoonne raachuu fi Hacaaluu kanan arge jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliif takka isaa waa'ee amantaa asirratti nama irratti dubbatan miidiyaa fi dubbatan argeen beeku addaan qoodanis argeen beeku dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee nama gaariidha jechuudha. Waaqayyoon isa walii haa ta'u. Akkasuma immoo namoonni yoo jiraatanii obboleessa keenya kan warroonni biyyoota gurguddaa keessa jirtanii akka nuuf
baasanii gara biyya biraatti akka nuuf deemu maaliif dhugaa baay'ee yaaddachaadha amma biyya keenya keessatti lubbuun jiraachuun baay'ee ulfaatee jira namni diinni kan kanaasitti ka'e lubbuu kee baasuudhaaf karoora qabatee jira waan ta'eef kanaaf namoonni biyyoota gurguddaa keessa jirtan adaraa obboleessa keenya kana akkuma gootan godhaati biyya san keessa baasaa sinin jechuu jaaladha maaliif akka isa faarsinu kana miti yoo namni yoo deeme deebi'uu hin danda'u waan ta'eef nakkasi dhiifama addaan kutee kanaaf yeroo jiran kanatti immoo wal gargaaru waanuma jiru cinaa ejjedhaa obboleessa keenya kana obboleessa qaalii dhugaa baay'ee kan nama gammachiisu obboleessa akkana namni akka isaa kun yeruma hundaayyuu akkanatti lafa guute baay'ee das nama jedha maaliif nama addaan hin qoonne nama saba addaan hin qoonne nama amantaa namaa hin qoonne hin arrabsine bakka hundumaa qixxumaan wajjin taphatee wajjin kolfa jechuudha bakka na akka isaa kana kan namoonni gaariin eessa jiraamati gaariin malee na baay'ee nama gaariidha jechuudha kanaaf cinaa ejjedhaa jajjabeessaa Oromoo koo akka dhugaa ani dhaamsan siin qabu koo wal cinaa ejjennu isiniin jechuu barbaada maaliif obboleessa keenya cinaa ejjennu dhugaa namni akka isaa hin jiru maaliif bakka amaluma isaayyuu namatti tola taphni isaayyuu namatti tola nama gargaaruu fi baay'ee halkanii guyyaa dhiphataa jechuudha. Na kanaaf warroonni biyya gurguddaa keessa jirtanii obboleessa keenya kana akka dhaamsa tokkotti osoo biyya gurguddate keessatti akkuma gootanii biyya san keessa baastanii isiniin jedhama sababni isaas namni wantoota xixiqqoo tanaan sitti dhaadatee sitti agarsiisu booda lubbuu isaatiif baay'ee yaaddachaadha jechuudha biyya san keessatti kanaaf obboleessa keenya osoo achii nu baastanii isiniin jechuu jaaladha maaliif dhugaa baay'ee nama yaaddacha biyya san keessatti na waa hundumaafuyyuu obboleessa keenya achi keessaa nu baasuu yaalaa'e hanga danda'ametti isiniin jedha akka kootitti akka yaada kootitti osoo achi keessaa bahe baay'ee dasta jedha jechuudha biyya san keessaa osoo bahe maaliif bakka biyyuma santu nama xiqqoo ol jedhee fi nama xiqqoo beekumsa qabdu bakka lubbuu isaa dabarsuudhaaf halkaniif guyyaa dhama'a jechuudha diinish na kanaafiyyuu obboleessa keenya achi keessaa nu baasaayii biyyoota gurguddaatti warroonni jiranii haala nu mijeessate obboleessa keenya ofitti nu fudhaa isiniin jenna maaliif diini waan xiqqishuu tanaan irraa kan akkana godhanii isa qabani osoo naman tuqin osoo waan namaan gahin osoo saba namaa arrabsin osoo amantaa namaa tuqin akkana godhanii booda isa lubbuu ofii isaatiif baay'ee sodaachisaadha yeroon kun keessatti jechuudha waaqayyoon isa hojii haa ta'u ilmi namaa waan baay'ee namatti yaada garuu waaqayyo irraa yoo dhufe malee wanti ta'u hin jiru haa ta'uti garuu of eeggannoo gochuun waanuma jiru waan ta'eef obboleessa keenya kana adaraa isinii haa ta'u isiniin jechuu jaaladha maaliif baay'ee sodaachisee biyyi keenya hin beektanii yootuma akkana jedhanu waa caaludha guyyaa isaa malee osoo guyyaa isaan gahin galaafatanii kanaaf nama Oromoo beekumsa qabu tokko isaanii galaafachuudha halkaniif guyyaa walii gadi fiigu jechuudha. Amma mee maaluma ani kan jedhu mee gaaffii kanatti ta'e mee raachumti kun maal balleesse dhugaa waaqayyo waan inni balleesse maaltu jira dhugaa rabbi waan inni balleesse rabbi welli sheetii miti kan nama arrabse dhugaa bakka nama daaniin qoodu kana jedhee gabbahee nama arrabsu taphachuusaa nama hundumaa qixxuma kabajee taphata rabbi yaa waaqayyo namni fayyaadechi duras diinan dhabu addunyaa irra sagamuun jiraatu namni fayyaadechi jechuudha na kanaaf diinni itti baatee jaba babaastee isa nyaachuudhaaf ta'uun ol dhugaa rabbi jechuudha na akkasii obboleewwan koo hundi keessaniyyuu hanga danda'ametti tuktukii isaa fooloo taasisaa fi akkasuma obboleewwan qabdan irratti ijoollee hiriyootan qabdan irratti sheerii gochuudhaaniin duutii gochuudhaaniin akka namoota bira gahuu akkasuma kompiiliinkii godhaa fi yeroo baay'ee jechuudha maaliif kompiiliinkii suni baay'ee nama fayyadaa jechuudha kanaaf homaa mati yaaraachuu keessi si waliin jirraa Oromoon galaanni si waliin jiraa kaanoo tuktukii kee guban malee kaayyoo kee gubuu hin danda'anii abadanii atammallee waan guddaa geessaa iddoo guddaa geessaa jabaadhuu si waliin jirraa obboleessa keenya qaalii jaalatamaa kabajamaa
jennaan kaa ijoollee dhugaa rabbii baay'ee nama gaariidha. Baay'een jaalladha dhugaa. Dasna jedha ta'umti inni taphatu kuni baay'ee das nama jedha jechuudha. Innaa dura marti beeknaa goonni miidiyaa kana fayyadamee beekne malee jechuudha. Akkasii obboleewwan kooyi kanaafi obboleessa keenya kana hundi keessanuu akka hanga danda'ame jajjabeessuu yaalaayii waan qabdee irratti miidiyaa qabdee irratti sheerii gochuudhaan horiyoottan keessa irratti sheerii gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Anti har'aa kanuma hundi keessanuu nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti kanuma nu barakaa waanuma raachuurraa dubbachuu dhufe malee har'aan viidiyoo illee waan hojjetee miti haa ta'uti viidiyoo isaallee hojjetee ture garuu daawwitiin goone malee akkasii kanaaf hundi keessanuu wal jabeessaa wal cinaa ejjechuu yaalaayi. Hundumti Oromoo taatan hundi keessanii wal cinaa ejjechuu yaala. Wal jajjabeessuu yaala. Hanga danda'ametti jechuudha. Inni akkasii obboloota akka hundi keessanuu kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtanii akkuma wal beektanii wal jajjabeessaa miidiyaa qabdan irratti akka jarri wal jajjabeessan irratti jechuudha. Isaan baay'ee wal jabeessu agartanii jirtanii miti sirriitti beektanii baay'ee wal jabeessu isaan jechuudha. Gara YouTubetiin gara TikTokitiin gara hundumaanuu jechuudha. Innaa baay'ee kan wal jajjabeessanii garuu keenya akkasitti Oromoon keenya waliin guddisu maal akka ta'e. Kanama riippoortii godhanii nama 20 moo akkas hidhanii jedhanii telegiraamidha sababa sanitti riippoortii irratti godhanii guban jechuudha. Innaa akkasitti waan akkasii karoora akkasii qabatanii jiru. Ijoollee wal guddatte akkas gochaa jiru ijoollee Oromoo. Nagaa ta'a fayyaa ta'a.